Hagayya 12,2026 Oddoo Sibuu Neetwoork yeroo kana simbiraan geenya. Godina Wallagga Bahaa magaalaan Garguuteetti humnoonni finxaalessa faannoo jechuun afwaman uummata nagaa ajjeesaa fi qe'eef qabeenya isaarraa buqqisuu itti fufaniiru. Abdii Ahmed akka taanutti qindeeffateera. Humna finxaalessa faannoo qe'eetti dhufee uummata Oromoo waggoota 8tiif walitti aansee duguugaa jiru hanga har'aa tarkaanfii jabaan irratti fudhatamuu dhabuun akka isaan mufachiisee fayyadamtoonni miidiyaalee hawaasaa himan. Fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa uummata kanaaf sagalee taanu jechuun duula marsaa hawaasaarra jiru. Qe'een Oromoo akka kanatti diina halaa dhufeen sarbamuun akka isaan mufachiisee ibsaniiru. Hunda caalaa immoo uummanni kun waggoota 8 guutuu nama isa dhaga'uu fi qaama birmatuuf dhabee humna finxaalessa kanaan qe'ee ofiitti jumlaan dhumuun qaanii ta'uu dubbataniiru. Humni finxaalessi faannoo diina hamaa ta'uu ibsanii mootummaan jalqaba diina kana gargaaruun itti aansee immoo diinni kun yeroo saba irratti duguuggaa sanyii raawwatu callisee ilaaluun gocha badaa sirna kanaa ta'uu ibsaniiru. Milishoota, poolisoota naannawaa fi humna farra riphee lolaa Oromiyaa aantummaa sabaa qabaniin saba kana baraaruuf wareegama kaffalaa jiraniif kabaja guddaa qabna jedhaniiru fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa. Mootummaan humnoota finxaaleeyyii faannoo Wallaggatti uummata Oromoo fixaa jiran irratti tarkaanfii keessa deebii hin qabne akka fudhatu gaafataniiru. Uummanni Oromoo bal'aan immoo daangaa hanga daangaatti socho'ee waan barbaachisuun birmannaa barbaachisaa akka taasisu yaamicha dhiyeessaniiru. Guyyaa kaleessaa qofaa alillaa humna finxaaleeyyii faannoo Amaaraan lammiilee nagaa irratti raawwateen namoonni 36 ol lubbuu dhabaniiru. Keeniyaan shaampiyoonaa atileetiksii 2029 qopheessuuf iyyachuun dhaga'ame. Biyya atileetiksiin morkattuu cimtuu Itoophiyaa taate Keeniyaan shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa bara 2029 qopheessuuf ifatti iyyata galfatteetti. Keeniyaan iyyata ishee sanatti ni milkoofti taanaan biyya Afrikaa jalqabaa shaampiyoonaa atileetiksii qopheessitu taatii jedhame. Shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa 2029 qopheessuuf biyyoota akka UK, Xaaliyaanii, Jarmanii fa'aarraa morkii cimaan Naayiroobii ni mudataa jedhamee eegama. Atileetiksiin addunyaa bara 2029 eenyu shaampiyoonaa atileetiksii akka qopheessu biyya kanatti kan aansutti ni murtaa'a jedhamee eegamaa jira. Atileetiksiin Keeniyaa ibsa baaseen qophicha gara Afrikaatti fiduuf ifatti xalayaa galchuu beeksise. Mootummaanis iyyata sana milkeessuuf wantoota barbaachisoo kanneen akka bu'uuraalee ammayyaa, nageenya eegsisuu fi kanneen kana fakkaatan gochuun akka deeggaru kutannoo cimaa agarsiiseera jedha atileetiksiin Keeniyaa ibsa baaseen. Isteediyeemiin Kasaraanii magaalaa Naayiroobii keessatti argamuuf namoota 48,000 qabachuu danda'u shaampiyoonicha qopheessuuf ishee gargaara jedhame. Biyyoonni fiigicha fageenya dheeraa fi giddugaleessaan Keeniyaa fi Itoophiyaan Afrikaa keessaa biyyoota beekamoo fi maqaa gaarii qabanidha. Balaa kirkira lafaa Kolumbiyaatti mudateen lubbuu namaaf qabeenyaarra miidhaan ga'e. Balaa kirkira lafaa Riiktar iskeelii 7.4 Kolumbiyaatti mudateen haga ammaatti namoonni 132 ta'an yoo du'an 500tti kan siqan miidhamaniiru. Ragaan tajaajila jiyoolojikaalaa biyyattii kirrii lafaa sun kirkira lafaa isa hamaa waggaa 10 as mudatee hin beekne ta'uu mul'iseera. Lakkoofsi namoota balaa sanaan du'anii kanarra dabaluu danda'a jedhameera. Kirkirri sun haga Veenzuweelaa, Ekwaadoorii fi Paanaamaatti dhaga'ameera. Pirezidaantiin biyyattii Daani'eel Nooba'aa Aziin barbaachii fi baraarsi namoota akka raawwatamu waamicha godhaniiru. Naatoo fi gadda maatii miidhamtootaaf qabanis karaa fuula X isaanii ibsaniiru.